ستي مركم ومقاقب أبان في تجندم ما تنانجو شيء نمركي مقاقب مركا ما ديست اللامبواني سنجلا خاين كان وصونتانه كان أوتتي مركان مقاقب أنا ما ديست اللامبواني سنجلا خاين كان وصونتان كان هذا أوتتي مقاقب تدوّل النام لا تشوف كان هذا دي أوتتي مركي مقاقب عرفاتي أما دبيو غبابا غوتان كوي أفتش هذا فاته وانت كبيتشا بيكو برباد أفتش غرلافو أفتش بكيتي نكبا جماد دفرت سيكا بجلي أنسي جالت اللين بيتا تفي متفا الله غرلافو أنا سيكا بنا نمو فينا مكة بتامي قد دابدو أفتش غافي تكبيتشا غافتا كوي أن غافي تنبيتشا ميما تمتنا كبدا أن مجتي إرجو ملكير وجول بري وقاتو كوفجي على مسدينجين نما جنا سيجله garuu mootu anachi durallee nama fidaa ture waggaa lamaa fi ji'a torba caale afachu gara laafu afachu dub Harargee fuutee Jimmaan fuutee Wallaggaan fuutee Arsii fuutee Qilee fuudhii intalli tee nu biratti kabajaa qabdii niitiin nama fedhe birattuu kabajaa qabdii jecha mucayyoo hin fayyadamin walaa kabajaa eshi mucaa asliin birrii sii guuredhee haadhatii jaartiitii arrabsiifsan maaliif narraan dhaabsif It is okay. Atif mucalleen akka laaletti anama dheengada block baase malee ani blockeera mucalleen baxaame arraba dheerataa atillee arraba dheerataa haadhartiin arrabsina atiifin yoo barbaadan albeen yoo barbaadan harkaan yoo barbaadan tiktokiin muka walitti naqa eega addaan dhaabachuu diddan eega waan atiin isinii keette ijoollee saaba keessanii isinii keette wanni miidiyaa isinii kaa isin dide namni giddiin isin bulchu tokkollee hin jiru atis mirga qabda inillee mirga qabda Ega silacho on walitti agarsiifachuu deemtan dhuunfa wal arrabsa. Walumaa gochuu hin dandeenyu nuti. Kanaaf haaratee dhiifama gaafachuun homa takka sin diqqeessu miidiyoo ijoolleen sirratti qabdee dhiifama gaafachuun jechuu dandeetti haaratee gaafachuun homaa namaa gadi sin godhu haati arsii guutuun harakeeti gaafadhu. Yoo kun si diqqeesse immoo xiqqaadhu. Hankanaa ol waan biroo jechuu hin barbaadu warri miidiyaa waan feetan jira. Waalis gubbaartan jechuun xumureera. Okay, carraa takka dubbachuu barbaada. Amma dhageeffadha. Tokkoffaa yaada akka kana guutuyyuu dheeressuu hin barbaanne hawaasuma asii kanattu yaada garaagaraa wal jalaa fuudhanii dheeressan malee kiyaar yoo dhiifama gaafate kabajaadha. Haadhaa fi abbaa ofii dhiifama gaafate malee rakkoo takka hin qabu waan isa miidhu hin qabu waan isa xiqqeessu tokko hin qabu. Nama kabajamaa dhiifama nama gaafata waan ta'eef namni osoo hin balleessinu haadhaa fi abbaa ofii yoo dhiifama jedhaa oolee arsiin tiyya dhiifama yoo jedhe homaa takka rakkoo takka illee hin qabu. Kiyaari wanni irraa irrisu hin jiru kabajama duraanii sanii ol dabalaaf malee. Amma laal Kiyaar dhiifama haa gaafatu rakkoon qabu. Wayitii dhiifama gaafatu kana keessatti isii yaada dhiifamaa malee warra isa arrabsu kanallee maaliif tasgabbaa jettanii itti himne. Dhiifama Kiyaar amma gaafachuu hin danda'a. Dhaafadhu yoo jedhaniin kun waan irraa waa buusu miti. Garuu hanga saa ammaa kanatti koomantii kana jala arraba hin dhaabne. Mucaan kun nama obsa qabu. Ralaafo bannaati gizee namni tokko dubbatu jalan dubbatina. Gizee namni tokko anuu waan jechuun deemu jiraa miti usme jalan dubbatina. Yes, anillee yaadu laal mucaan kun arrabsamaa jira. Haadha faaxeedhaaf koomantiin irraa cufa jedhaa ture osoo inni naaban hin jedhin koomantiin guutuun baname haga ammaa. Bani jedhe isaat bani jedhee bar. Dhageeffadhu kaa ani hin dhageenne. Laala cufii isaa malee bani isaan dhageenne. Kiyaar koomentii bani rakkoon qabu hin jenne. Okay. eshi dhiisi amma haguudha dhageeffadha kaa wayitima yaada kanaa usilaa nama himtanii jettan inni kunillee obboleessa kenne isinillee obboleeyyan tenne shamaraa fi dhiirri arsillee gudeeda takka irraa baane wanni garagaraa baanee dhiqaalaa waliin nu fida wayitiyyuu miti. Har'a yoo shamara arsii gabbayee Kiyaar arrabse obboleettuma ofiitii fi haadhuma ofii sana arrabse malee wanna nu guutuu arrabsa jedhamuu hin qabu. Sii galee mikiraanne hundi innillee waan gudeeda arsii irraa bahe osoo bakka biraa irraa bahe jibbaa yookiin kutaa kanaa qabu yookiin shamara keenya kanarraa qabu arrabse jenne malee namni kunii hin dogongore yookiin dogongoree arrabse hin jennu. Kanaafuyyuu ijoolleen as jala jirtan kunillee tasgabbaayaa koomantii nagayaa barreessaa. Yoo waan barreessitan dhabdan immoo cimjiraa ta'a dhageeffadhaa warri rikoordii keessan godhattanillee rikoordii godhadhaa. Kiyaar immoo dhiifama isin haa gaafatu hawaasa keenya arsii guutuu walitti qabee hawwata keenya karafarraa akka kabaja qaban kana. Ka warra miidiyaallee immoo warri kabaja qabdanii jirtanii ijoolleen kabaja hin qabnellee kabaja ofitti godha. Nama jala deemtanii nama arrabsitanii borna arrabsan jettanii gabbaatanii mataa nama tuqina haadha faatee irraa fakkeenya fudhattanii nama miidiyaati haati faatee mee deemtee koomantii yaatti nama arrabsitee gartanii
osoo isii ijoon rabsanii dhayitee achitti hin arrabsitu yoo dubbatu barbaaddellee yaade kan bilisa ol baateetiniin mana isii banattee dubbatti malee akkanatti yoo uf kabajanii ka jettan taate namni ka'ee isin koree yookiin walitti qabee hawaasallee tuqun jiru akka namni birallee nu tuffatu akka namni birallee nu arrabsu akka ijoolleen teenatullee gabbaatee miira keessa galtee isin arrabsitu ufin godhinaati isinillee uf kabaja kiyaarillee immoo dhiifama haa gaafatu hawaasa isaa kiyyootillee dhiifama jedhiini garamarraa siyaadhii sanii isaanillee kana boodatti siif isaan jidduutti hamtuun takkan deebiin hamtuun hin argamini fataa jettee dalagaa keetti fuftu. Jala nama arrabsistanaa warra maqaa arsiitiin maqaa baafattee nama arrabsistanaa miti. Warri haadhota naa taataniif obboleeyyan kiyya gurguddoo taatan obboleeyyan kiyya quxisuu taatanillee shamarran arsii jecha san yaa'u karantaan na hubattan waan taateef akkuma na hubattanitti uummanni hin dogongoru baay'ee nama dhuunfatti dogongora malee so dhiifama jechuu barbaada. Warri TikTok irraa nama arrabsitan immootu yaa'u itti fufaa jabaadha. Anillee asuma jira isinillee asuma jirtanii waliin kawaan taanu ta'a jechuun wajjumaan asumarra jirra waan taateef walitti muddaa oolla. So yaa'u TikTok fi Facebook yaa'u arrabsuun haaraallee ta'uu baatu yeroo takka beeytee namni bifa qindaa'een nama namaa yoo arrabsan nama ofillee yoo arrabsan kan mootuu silaa ati guddaadhayyuu jettee yaaddu waa beeka jetteen yaaddullee yoo si arrabsisiisu si dhagayama beeyte waan san jechuu isin kiyaar maal jedhee jechuu osoo hin taane eenyutu maal goonan kiyaar waa godhee waan jedhullee ilaaluu qabdan siinii galee tokkoffaa waan arrabseef arsiin duraanii namichatu shiftaa arsii hojjolloleedhaan sii galee namichi shiftaa arsiidha walloleen nama hambaa wajjiini bakka dubbiiti arsiin ilaaltuu jedhe maalii jennaani namni biraa ijana laalee dubbiin alaala arsiin garuu dhugaa laalte dubbiiti yalaalti natti muranii jedheedhan namichi shiftaa sii gale arsiin duran kaleessa beeku sun abbaa feetellee yoo taate yoo badii qabaate gadi qabdee lafatti maaliif akkas goote jettee balleessitee jettiin jechuu. Ka ammaa kun xiqqoo isii na jalaa beeytanii ijoollee tiyya haayixaa fixattanii sanillee homaati miti gaaf tokko amma hin qajeelchina. Haga arsoomni bakka duritti qorsoomatti deebi'utti ani qabsoo amma eegale kanan dhaabu baay'isooyi. Abbaa waa jedhe likkii itti himaa deemuun kiyya kamitti fufu ta'e jechuu. Isinii galee garuu immoo ija ummataa duratti namni risiitii of harkaa qabu waa mara of harkaa qabu maqaana balleessuuf yoo inni deemu namnumti tokkochi jara tana keessa walitti fiddee gaafattee kun maal baase jedhe kun maal fudhadhe jedhee namni gaafatu dhabamuun isaa dhuguma yaa'u sikkoomandoon kiyya ka duraan beeku sunii fi ka amma deemaa jiru kun xiqqoo isii na jalaa gadi buutanii beeytanii gassiitan akka malee rabbi inshaallah ol nu haararu quwaaf quduraa ofiitiin biraatirraa fuudhuun kiyaar isin aarse nama baay'eetu faranjii fuudhe ka akka abdii xayyibaa qofa. Okay. Namni baay'een isaa jaartiin isaa faranjii. Doktor Gammachuu Magarsallee kinoo Oromoo qulqulluu inni kinoo inuma nama seenaaf aadaa Oromoo sirna gadaa Oromoo kana barreessee akka hin banne utubee hanga tokko dhaloota ammaa kana waa barsiise garuu jaartiin isaa faranjii sii galee seenaan beeku beeyta dhaloonni kenna kamma jiru kun girrisaa kiyya na jalaa jarjarte beeyta akka malee. Innaa akkasii soo kana waan taateef jennaanii wantan jechuu barbaadu arsiitiyya nama kan kee jaartii kutaa biraatii fuudhe jettee ofirraa achi hin dhiibin ofirraa maqaa isaa malallee maqaa hin kenniniif wanti sun deemet waan gosaaf gosa gandaaf ganda sheeka qeesiif qeesii walitti mufachuusu dubbata namni waan taateef wal haa qusannu. Nakusadha yoo isin nakusattan illee isin kusadha. Innaa akkasii wal haa qusannu jechuu barbaade sanarraa akka barbaade haadha faaxetiin hangafee. Yoo barbaachisaa ta'e Gondaree fuudhi bibi. Si mijannaan Gondaree fuudhi. Kana jechuun Harargeen Gondareedha jechaa jirtaati. Harargeen Gondareedha haadha faate. Kiyaar bakka amma dhiifama gaafatu. Kiyaar dubbiin jallisiin ilaali. Kiyaar dubbiin jallisiin. Eeshi maal jedhee dhiifama gaafadhaan?
No, dubbiin jallisin laali. Ka dubbii butu anuu beekaa ka funyaan butu naa eegaa Eh, animal ani sanyi jarra abbaa gada fuudhee malee way akka akkana dubbatan beeka. Koy kiyaar. Okay. Amma mucaan kun dhiifama gaafatee jira isin hin genne ammallee arafaatee viidiyoo Abbo dhiifama akkana usmee ati mee dubbii hunda dubbattee fixxeetta dhiifama akka nama gaafatanii usmee ati waa hunda keessa jaarsummaa beektatama dhiifama afaanuma hanqi keessa dubbatamaa raawwatu usmee. maa kanaa ol maal godhare yoo ila Usmeen duraanoo qaruuteedha. Goolii nama akka isin usmeen beektanii isin usmeen am salphaa seetanii. Aboo dhagaye garalaafooti waan dhimma dhuunfanarraa qabdu jecha waan barbaadinaa seen. Anaafatti dubbatti Deena. Ana maanim soo alfaraab. ስለዚህ ኦለይን ተከታከ ግሩፕ ወለ ጃርተኒ ደምተኒ ዲቤቱም ታን አከሲን ሳልፈተል ስንጉራ አናሞና በይተን ዲቤንት ኤሰነ ቀይቱ ፊ ኤሰነ ቀዲነ ደደስም ቤካን ውዶረሰን kabachiisiftan isintu beeka. Isintu salbaa jarraa bita. Isintu salbaa jarraa bita. Isintu jaarsa isa kaan wonno jedhata. Akka itti kabachiisiftaniin isintu beeka. Nama kabajaa kan kee wallaale akka kabachiisiftuun simatu beekaa jechuudha. Bakka akka itti kabachiisiftuun akkamitti akka of kabachiisiftan isinumaa fi isintu ofitti beeka. Bakka akka itti of kabachiisiftaniin isinumaa fi isintu ofitti beeka. Kasin kabajine of kabachiisisuu ni dandeessan. Bareechitanii jechuudha. Kasin kabajine of kabachiisisuu ni dandeetta. Kanumaan jedha. Okay, bareeda. Warra jala jirtanii nu hunduuyyuu miidiyaa karaa takkum feene taana ni beeytan. Namni gaariin kamuun jiru. Taana ni beeytan. Haadha faata yeroo arrabsu dasitanya ta'uu hin danda'a. Garuu immoo yeroo haadha tiyya isiin arrabsitu immoo dasitanyaan ta'uun. Kanarratti hundi keessanuu akka waliigallu immoo hin beeka. Nafsu mirga abbaan